ergamoota ani moji maatechu otududdi kona rukubu saasadi wala katte finanka lafanna firaajabat nanka lafanna otuna kazado katududde ko qabaddu finanni nana alachu akasit dandende akasit inde gaafanu fuddo kana jilbi fadde obulesi keenyan kadate gaafana si yojadu inni gudda asina reeda qaba uffata adda uffatee iddoo kana jira ergamoonni immoo iddoo asirraati irra deemu maanni yaa waaqayyo wanti adii uffata kun jennaan afuura kootii naan jedhe gaafa kana nalaali atii naan jedhe gaafa lol jedhee iddoo kana ol jedhee dudda koolaalu akkuma ni sallaale fayyeera duddi koo fayyeera ta'u du'atti na rukkuba mitiin jedhamas dudda achi deebise isa nama waaqayyo natti agarsiise nama koo kana ilaalee iddoo sana gaggabaabsee itti meera garuu hunda isaanii iddoo sana gaafa kana mudhii isaatti qabattoo eenyuyyuu hiikuu kan hin dandeenye mudhii isaatti hidhamee jira mudhii sanatti immoo xiyyiitiin nammee jira maaliin inni asii gaafa inni dubbatu abiddi hin boba'a jecha tokko namatti gaafa inni baas namoonni baay'een asii kadhatanii jiran mudhii isaaniitti isin hidhamu warri sooma sagada galanii jechuudha maanna innaa kun qabattoo kooti innaa faansaa keessaa abiddi yaa'u kun maanna innaa tajaajilisa isa darbee caalaa kan bara darbee caalaa anji'oota darbee caalaa awwaggaa darbee caalaa ganaa guddata miilli isaa immoo asirraan hin boba'a jawwoonni jiru gaafa inni ejjetu jawween hin du'a warri nagaa dhaban mandara keessa hin deema warri mandara keessa inni deeme immoo gaafa inni miila mandara sana keessa ejjetu warri nagaa dhabe nagaa argata maanni inni kun yaa waaqayyo jennaan iddoo inni miilli isaa ga'e warri eebba dhabe eebba argatu warri nagaa dhaban nagaa argatu si'achi inni afaanii dubbatee miti uffanni seeyyuu jaallotaatti abiddataa illee kadhate Yesuusiif itti dabala galateeffadha ammayyuu mataa keessan gararraatti goofticha isa hidhaa hiikaa jiruuf waaqayyo isaa eebbisu jedhaani sirriitti eebbisaa qabaadha ani baay'ee natti tola naa ta'eera sirriidha waaqayyo isaa eebbisu ergaan bara daa'imummaa kootti dhagaa turedha itti dabalaa naa eebbisaa itti dabalaa ishee dibamtoo akkasii miti mucaan kun otoo natti raajannan fudhadha dhuguma isinitti hime mee galateeffadha dabalaa isin eebbiseen goola bolkaasaa sirriitti ol fuudhaa waan dubbadha guyyaa boru sanyoon torbee kan amma torbee har'aatti isin eebbisa xiyyi darbatamu sinnayi ameen abbaan barbaade ameen haa jedhata xiyyi darbatamu sinnayi ameen summii kisii kaamu sin dandayi ameen wahadaa taasee biyaan amanta boolli qotamu sin dandayi ameen warri boolla sii qotan ofii keessaa bu'an ameen warri dallaa sitti ijaaraan ofii haa kufan ameen warri hidhaa hidhan ofii haa hidhaman ameen warri abba kee qaban gaddisanii haa fagatan ameen warri fuudhi immoo kana galcha isaan seebbisa eebbati yaadde si haa argatu ameen korbee kana keessa boru sanyoo maaqsanyoo amma qidaamatti waan dubbadha maqaa Yesuus achaataata ni alaaqam burqaa burquun argaa jira ameen eenyu akka ta'e namoota sadii keessaa waaqa akkasaan namni baasanaan ameen burqaa sii burqaa ameen boru qabee amma torbee irraatti burqaan addaa sii baatu burqaan baajataa sii ameen nama dhufee dhugaa kan bahu fuudhinaa dhugaa waaqayyoon sinitti lafa hari'atamtanitti deebitu ameen sin barbaadanii sin deebisu ameen bilbilaan sin waamanii sin gaashu ameen teessoo caalu sii kennama ameen korbee kana keessa eebba dachee maasu nyaadda ameen eebba samii roobsu nyaadda ameen baajatti sin argattan sin harkaan dhume ameen taasaan sinii baa kafala ameen wanti sinitti yaadda'an tan kiraa manaa liqaa namaa haa ta'u sin irraa kafala ameen namni tokko iyyee manaa teessee sadi narraa kafalameera narraa kafalameera tokko narraa kafalameera lama narraa kafalameera isa dhumaa narraa kafalameera sii kafaleera sii kafalameera ma Yesuusum siniif haa ta'u lafti sin keessan lafa eebbaa haa ta'u manniif kiisiin keessan jireenyi